Akka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa ayyaana du'aa kun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2018 as mana kana keessatti sagantaawwan babbareedoo hedduu karaa ijoollee qaqqaxalee as magaalaa Naqamtee keessatti kanneen argamaniin diraamaawwan garaagaraa yuutuubii keenya irratti kanneen hojjetanii wajjin sagantaawwan babbareedoo qabannee isiniif dhiyeessinee jirra. Egaa nama xumuraatti turtiin keessan wajjin haa ta'u sagantaa kanarra gaafa turtan ni bashannantu ni bohaartu barnoota garaagaraa ni argattu. Hambaa miidiyaa wajjin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Egaan as na biratti kanneen argaman kun ijoollee as magaalaa Naqamtee keessatti diraamaawwan garaagaraa qopheessuudhaan hambaa kanneen hojjechaa jiran. Gareen tokko garee diraamaa mata dureen isaa Sarbama jedhu kan hojjetan, garee lammataa immoo garee diraamaa mata dureen isaa Dungoo jedhu kanneen hojjetan as walitti qabamneeti kan jirru. Dorgommiiwwan garaagaraa tapha garaagaraa ni qabna. Akka bohaartan, akka bashannantan ayyaana mana keessan teessanii wajjin bifa gaariidhaan akkasiin kabajan homaa shakkii hin qabnu turtiin keessan nu faana haa ta'u. Keessattis dhangaawwan garaagaraa kana ayyaana nutti fakkeessan baay'ee fuuldura keenyatti argaa kan jirtanii. Bunni illee akkuma aadaa Oromoo kaanaatti kan inni jiru maarreen eegaanis mana keessan teessanii dhugaa unachaa nyaachaa akkasiin ayyaana kana wajjin dabarsan gabanumaan isin affeerraa turtiin keessan hambaa miidiyaa hambaa yuutuubii wajjin haa ta'uun affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Bohaaraa gammadaa taphadhaa isiniin jennaa. Baga ayyaana du'aa koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo kan bara 2018 nagaan isin gahe. Gamarree Oromoon aadaa, duudhaa, safuu mataa isaatii qabaa. Sagantaa isaa gaafa jedhu eebbaan isaa qateetu eebbaan immoo karaa isaa cufata. Maareedha as gidduudhaati illee jaarsa hin qabne yoo ta'eyyuu Oromoon jaarsa sadiitu jira jedha. Jaarsa mataarrii, jaarsa garaarrii fi jaarsa miilaarrii jedheetu jaarsota isaa qooddata. As gidduudha immoo jaarsa garaarrii qabnee dhimayyaadha. Asii obboleessi keenya yeroo itti sagantaa kana eebbaan nuusaa kutaa gara isaatti nuti dabarsa. Ayyee guddaa galatoomaa baga rabbii nagaan isin gee. Rabbii kan baranaan isin gee bara gufuunis isin haa ga'u. Biyya keenya nagaa godhu. Waan hamaa waan gagee biyya keenya irraa fageessu. Maatii keenya eegu. Wanta nu qabu rabbii nurraa qabu. Biyya keenya nagaa godhu. Hambaa miidiyaa kanas miidiyaa guddaa godhee akka addunyaatti akka beekamu rabbii nuuf haa godhu. Isinii illee rabbi isin haa jiraachisu. Guddaa galatoomaa. Jaarsa keenya maatanii. Kanatu gaariidha Oromoon qabnus aadaa itti fufsiisuun dirqama keenya miti jedhe. Maarree amma sagantaan keenya tokko jedhee eebbaan jalqabeetu kan inni jiru. Hambaa miidiyaa wajjin turtiin keessan turtii gaarii akka ta'u isiniif hawwina. Amma gamanumaan gara laaqanaatti yeroo darbinu ta'a. Nyaati wanti hundumtuu mijoon guuteetti kan inni jiru. Amma harka keenya dhiqannee gara nyaataatti dabarra. Hundumti keessan turtii gaarii wajjin qabaadhaan affeerraa keenya kabajaaf jaalladha. Hambaa miidiyaa.
Tolee baga geessan jecha kuni qophiin qophaa'e kuni ayyaana qillee ilaalchisuu gaanii maatiiwwan hambaa miidiyaadhaaf qophaa'eedha. Tolee duraan dursa namoota maatiiwwan hambaa ta'aniif akkasumas taphattoota diraamaa adda addaa irratti mudannoo yeroo hojii irratti isin mudate maatiiwwan hambaa miidiyaadhaa fi dabaree qabnu ibsitu. Tolee eenyurraa kan nuun eegallu. Dabareedhaan asii tolee beekii olaanaa irraa jalqabna yookaan beekii olaanii irraa jalqabna. Mudannoo akkamiitu si mudate mee asii maatiiwwan keef? Guyyaa tokko diraamaa hojjechaa walii galeetu mucaa tokko wajjin irra rafaa jiraayyuu kat jedhu gidduutti kat isaan jedhanii abboo kat hin jedhiinaa jedheenyaan namichi ka'ee maal taatee naan jennaanii lakki homayyuu hin taaneen jedhaa gaafan ka'ummoo irribarra hin jira. Tolee itti aanee eenyu gastii mudannoo isaa hojii kana yoo hin taaneyyuu jireenya isaa keessatti mudannoo quunnamee ni beeku maatiiwwan hambaa miidiyaadhaaf. Guyyaa tokko karaan deemaa jira. Konkolaataa lama wayiiti. Konkolaataa inni tokko wal fakkaata kalariin isaanii jechuudha. Yoo lakkoofsa gabatee isaatii yaadannee hin qabanne waanta ta'eef konkolaataan sun garuu bifni isaanii yookaan moodeliin isaanii tokkodha. Inni tokko nu dursee jira. Konkolaataa inni tokko nu dursee waan jiruufi dhaqanii laaqana nyaadhaa jedhee buuse shofeerii. Nus booddeedhaan nannee nus shofeeriin keenya laaqana nyaadhaa jedhee nu buuse. Kanaan booddee boorsaawwan baannee irroo uffatoota keenya hunduma isaa konkolaataa sana keessa kaa'annee buunee laaqana nyaannee gidduutti utuma taa'eenyee laaqana nyaannee buna dhuguutti jira mucaa bareedduu tokko buna nagaduutti buna ishee biraan dhuguutti jira taa'ee. Isaan booddee konkolaataa inni sila nu dursee dhufe suni hin ka'ee shofeeriin haaluma tokko fiiskaa godhee hin deemtanii waan namni hafe hin jiru miti jedhee fiigaa sokkee. Ani isa kan keenya akka isee duukaan fiiga magaalaa keessa. Dubartittii isheetiin buna naa buuste immoo birrii buna kooti jettee na booddee. Isaan booddee ani duukaan fiigee isaan booddee iseedhaan maal taate konkolaataan boorsaa baay'ee na jalaa fuudhee sokkee ati birrii bunaatiif akkatti na jala na duukaa fiiddaan maalan gareen buna koonaa kan fadhiinsiin jedhe malee naan deebitee dhuftee isheen duukaa kan akka jedhu garaanaa laaftee qois konkolaataan kunis lafumatti deemtu deemaa irraa fakkaata waanta ta'eef tarii bakka nama tokko argachuu dandeessaa dhaqee shofeerichaa sobsiisinaan jedhe erga namoonni itti galan. Isaan booddee namoota lafa magaalaa naqamtee jiranitti bilbiladhee makinaan tokko dhufuutti jira yoonii siin qaqqabu ta'ee boorsaa koo keessa uffata koo keessa waanta ta'eef naa fuudhaan jedheeni. Isaan booddee ol deebi'ee dhaqee shofeericha naa sobsiisadha. Gaafan banu makinaa wanti dhageessa taa'aa. Gaafan boorsaa koo ilaalus isumaadha achumaan sittiin buna nagaddu dhaqee birrisee kaffalee amma yoon itti meewwana qaanessitii maalati gowwaan akkasinaan jettee dheera shofeerichaa wajjin wal beekaa kottuu taa'inaan jee gabbinaa sambulee yaan taa'u godhadheesoo kee mudannoo kan Tolee itti aansee carraa nama lamaaf hin kenna itti aansee namni mudannoo qabaate tolee isatti naalatu. Duraan dursee maqaa kee. Tolee mudannoo baay'een qabaa isaan keessaatti kan yeroo hundumaa yaadadheef itti kolfu tokkotu jira. Innis akkamii bara ta'e wayii bara naannoo bara 2009 akkas ta'a magaalaa kana dhufne achiiti gaafa nu magaalaa kana dhufnu hiriiraa fi waraqaan magaalaa keessa rabsameera. Innaa waraqata kan arginee fuuneetu galle gara aanaa keenyaatti gaafa gallu achiiti maaf nuunis akkas hin goonu maafi gandoota magaalaa keenya kana jala jiran hundumaa hin waamnu jenneetu karoora baasne. Achiiti hunduma isaanii gandaa 18 moo kam qabna turre 18tti xalacha hunduma isaanii rabsine. Achiiti guyyaan isaa facaasaadha guyyaan hiriirri sun ba'amu. Achiiti dafinoo galgala hundumtii warri gandara jiranii dafinoo galgala magaalaa keenya dhufan hiriira sabooriif jechuudha. Achiiti galgala isaa guyyaa hiriirri itti baruu sana galgala isaa manaa dhufanii naqabanii sokkan. Achiiti hiriirri sun hin ta'in hafee manadhaa keessattuu jirru juwaar nyaata akka nyaanne dheetu labse. Achi nyaannu baqaannee nuunis baay'ee fakkarree nyaannu nyaatannee sagalgala nyaanne qursiitu nyaatiin misaatu nyaatiin raatii goofen. Achiiti warra nyaannu dheedhan keessaa ta'anii beela'een of wallaale. Achi maaf nyaannu kottaa nyaannaa neetu walii galle. Yeroon mana hidhaa sana keessa yeroo
bishaanni baay'eetu nu dhufa ture. Manni immoo kan sitti cufamu ganama sa'aatii 2tti sirraa banama. Fincaan dhaqumaaf sirraa banama. Yeroo itti fincaan natti deebitu sitti cufama galgala sa'aatii 2tti si banama jechuudha mana fincaan dhaquuf. Achi manni dukkana bishaan baay'eetu jira. Fincaan minaamin manuma sana keessatti fayyadama ture. Achi nyaata doleetti tokko mana keenyaatiin nuuf hojjetanii fidanii hin urgaa maqaan nyaanneetu ol gashanne. Gaafa ol gashannu mucaan ta'e tokko baqa aayilaandiin baay'ee jira, aayilaandiin fincaanis jira, aayilaandiin bishaanis jira. Ka'ee nu buusi bishaan harkaannaan aayilaandii bishaan isa fincaanii sana aayilaandii isa normaaliidha dhee nu buusi. Achi nyaanna gaafa nyaannuuf waliin fincaanii nutti ba'a. Achi wanticha naqeera xiqqoo ishee. Gaafa maal dhangala'ee gaadhee manniisee gaafa harka goofuunfadhu fincaanidha. Achi nyaannee deebinee mee ammas ka'e bishaan nu buusi gaafa nuun eenyu aayilaandii isa fincaanii fidee ammas nu buusutti ka'e. Gaafa nuun ilaallu fincaan. Achi namni hundumtiyyuu warri sila nyaatanii garaa keessaatti ol ba'e. Naa mudannoon kun baay'ee tokko na dhiba. Mudannoon koo kana ulfaadha. Saguma nama tokkoof laanna carraa. Nama tokko. Baga keessan jecha ani mudannoon qabu tiyaatira Wallaggaa Yuunivarsiitii baradhan ture. Hiriyaa koo tokko wajjin. Achi galgala sa'aatii 2 booddee ture kilaasii nuun qabnu. Kilaasii deemnee kilaasiin hin jiru nuun jennaan takka turre barsaa eegaa turre kilaasiin hin jiru gadaa manatti nuun jennaan doormiitti galaa nuun jennaan. Doormiitti galannee baanee ijoollee warri kaan gara naan galu turanii anaaf hiriyaa koo sana qofaa ture kan meenitti galu. Isheen lama taanee ol qabanneetu deemnu bokkaan immoo baay'ee roobee ture. Dhoqqee bakka isheen gara siin gortee angara naan dhoqqee keessa goree ture. Eessaan karaa kam akka gibbii galee hin beeku. Machaan tokko galee ture gibbii keessa. Achi mucaa sana dhaqee qabate intalitti ishee hiriyaa koo sana jechuudha. Hiriyaa koo sana yeroo qabatutti an sodaadheen baqadhee isheen qofaa ishee biratti haftee jechoota baay'ee waliin jedhan achitti. Inni machaa yaala silas hin beeku. Achi kana gidduutti suma kaalsisaa keessaatti cubee baafatuun arge. Isheen shamaradha yaada. Inni of hin beeku machaa'ee jira. Achi baay'ee mantinii ta'ee kooblii fudhattee itti darbattee turte. Nama sanatti jechuudha. Isheen akkuma isaatti ijoolleen sagalee keenya dhaga'anii dhufanii adda nu qabanii isaanis fuudhanii deebanii dhagaa itti darbatteetti mucichi dhaamuu isaas hin beeku ture. Gallee doormiitti gallee ganama abbaa masaa barrannee yeroo baanu nama nutti kolfuu qabannannee mayyaannee nuun. Yeroo gadi baanu nama ashagamee deebi'aa yeroo argine. Kuni artii keessatti mudannoo an qabu isa kanadha. Qabu yoo jiraate miidiyaa hambaa kana hin guddisaa, hin fooyyeessaa. Akkasumas wanti miidiyaa kanaaf ta'u nugaanis nu guddisaa namoonni jettanii namni lamaan tokko chaansiin adda addaa moor baqa miidiyaan kun guddachuudhaa fi akka Itoophiyaa keessa darbee akka addunyaatti akka beekamu taasisuudhaa fi maal dabalamuu qaba maaltu taasisamuu qaba si jedhu chaansii kana nama lamaan tokkoof nan laadda eenyurraa eegala istii feegiigaan eenyurraa eegalu eenyurraa istii achiin eegala eessaa eegalu baba sirraan jalqaba miidiyaa kana gara fuulduraatti deemsisaa hin jabeessaa akkasumas miidiyaan kun yoo guddate immoo nutus duukaa guddanna wanta jedhu istii maatiiwwan hambaa miidiyaa gaaf. Ayyee duraan dursaa gaggeessan jira wanta irraa kan irratti galatuma jecha miidiyaan keenya hambaa miidiyaan akka kanatti bifa kanaanii nu bareechee qophii kan nu qopheessuu isaati maqaa hambaa miidiyaatiin illee galatan jira nullee hundumti keenya illee faamilii yookiin maatii hambaa miidiyaadha. Miidiyaa kana immoo miidiyaa keenya kana immoo akkamitti jabeeffannaa isa jedhu tokkummaa keenya cimsuu inni guddaan yaa ammas tokkummaa hin qabnaa ijoollee nu hin qabnullee ijoollee akka ta'edha jechuudha. Yaa baqa kanaan dura caalaatti moor hojii keenya irratti illee maateriyaal nu barbaachisan illee nuus eessii kan ta'u gaggaafannee kana caalaatti hojii keenya miidhagfachuudhaaf miidiyaa guddaa nu tajaajila yaada. Gamanumaan kanan jedhaa. Sarraa galabaan duraan dursa akkasittiin qophii laakanaa nu affeertanii maatiiwwan keessanii walii akka wal barru gochuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Hordoftoonni keenya machumaanii warreen hambaa miidiyaa irraa nu hordoftanii baga ayyaana yaadannoo du'aa qabuu
ittiin isin ga'e jecha hambaa miidiyaan illee akkasittiin laaqana nu affeeree maatiiwwan isaa akkasittiin bashannansiisaa yeroo dheeraa wajjin kan dabarsinedha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Gama keenyaanii yaadii nuti qabnu walitti dhufeenya amma giruuppii lamaanidha kan inni jiru. Akka yaada kootiitti kana caalmii fudhataman argata kan hin jedhu tokkoffaa waan uummata keenya madaalu, waan saba keenya madaalu, waan fakkeenyaa fi waan ammuma yaadame amma hojjetamu osoo hin taane gadi fageenyaan xiinxalliidhaan mari'atanii osoo qophaa'e baay'ee natti tola. Kana gaafan jedhu surreen osoo fiigaa hidhata namni osuma fiiganii namatti baati. Kana gaafan jedhu tokkoffaa namni tokko taatoo addana keessa jiru yookaan miseensas keessa jiru taatoo isaa maalirratti akka hojjetu beekee itti amanee itti kuufee hojii godhatee hojjechuu qabu. Kana gaafan jedhu dhibbaa fakkeenyaaf taatoo tokko ta'ennaan waan isarraa eegamu hunda isaa ulaagaa sana barbaachisee guuttachuu gaafata. Kana guuttachuuf immoo yookiin wantoota garaagaraa argachuu danda'a. Qaamni sana to'atu illeetu jiraatee baay'ee natti tola. Kanarraa haala kanaan haalamma jiru kanaan immoo itti fufee jiraatennaan miidiyaan keenya miidiyaa gandaa miidiyaa godinaa osoo hin taane miidiyaa guddaa addunyaa haalli ta'uu danda'a. Imalli duratti jechuu barbaada. Tolee akkuma beekamu jalqabaa hanga dhumaatti baga geessan jechaatti waan baay'ee haasofneerra waan baay'ee gooneerra akkasumas miidiyaa keenya kana miidiyaa hambaa miidiyaa kana hin cimsaa hin jabeessaa akkasumas gara fuulduraatti deemsisee immoo maatiiwwan hambaa miidiyaa kana hin gammachiisa wanta jennu waan baay'ee isaa haasofneerra nuti immoo maatiiwwan hambaa miidiyaa irra kan barbaannu jiraannaan harallee boorillee taanaan nu faana taatanii viidiyoo keenya gaafa argitanii akkasumas namooti baay'ee viidiyoo keenya kana ilaalanii akka isaan gammadanii akkasumas aartii Oromoo guddisuudhaa fi maatiiwwan dhaabbatanii waan ta'aniif ijoollee qaqqaxalee miidiyaa kana jala jiranii jajjabeessuudhaan maatii akka taatanii fi akkasumas gaafa yuutuubii keenya argitan immoo ofirra darbaatii namoonni baay'ee akka isaan sabiskiraayibii godhanii aartii kana guddisanii taasisaasaniin jechuun barbaada. Dhumarratti hambaa miidiyaan maatiiwwan hambaa miidiyaa ta'aniif akkasumas taatotaa fi ergaa kennuu wayiidha kan inni qabu jechuudha. So maqaa isaanii isinii waamaa maatiiwwan kanaa fi nama 13 tokko kan ta'uudhaa fi ergaa yookaan immoo kennaa xiqqoo qopheesseera jechuudha. Kennaa kana immoo kan nuu kennanii umareegaa fi takkeera kan isaan ta'anii soo dhaabbattanii kennaa kana nu laattu jechuudha. Isin immoo maatiiwwan ani immoo maqaa keessan waama dhuftanii ergaa kana fudhattu jechuudha. Warreen maqaa keessa waamu aktaroota diraamaa Duungoo keessaatii Geediyoon Ragaa. Kani kennaa kana fudhatu Geediyoon Ragaadha. Geediyoon Amlee. Ashi lammaffaa irratti kan kennaa kana fudhatu Dachaasaa Margaa. Sadaffaa irratti kennaa kana kan fudhatu Shamareegaa Mooneet Tola. Afuraffaa irratti kennaa kana kan fudhatu Beekii Olaanaa yookaan Beekii Olaanii. Shanaffaa irratti Eebbisee Nugusee. Tolee jaaffaa irratti immoo Abdii Gabree. Torbaffaan Amoo Qaanquree. Tolee warri amma kennaa kana fudhatanii aktaroota diraamaa Duungoogaa jechuudha. Amma immoo aktaroota diraamaa sarbamaa keessaatii Lalisaa Mallasaa. Lammaffaa irratti Obsineet Malaaku. Obsineet Malaaku. Afuraffaan Lalisee Biraanuu.
Afuraffaan Qananii Imaanaa. Tolee, amma aktaroota xumurreera jechuudha. Amma immoo gara kaameraa maaniitti darbina. Dassee Darajjee. Ashi tolee, kaameraa maanii keenya jechuudha. Inni tokko immoo ati itti naaf qabbalta. Gurmuu. Hojiirra waan jiruufi gurmuugaa tolee amlee. Tolee, ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Maatiiwwan hambaa miidiyaadhaaf immoo miidiyaa kana jajjabeessaa akkasumas ijoollee kana bukkee dhaabbaddaati. Aartii kana guddisaa isiniin jechuun barbaada. Ijoolleen qaqqaxaleen kun waan tokko malee kan isaanis hin gammachiisaa jiranii, waan tokko immoo isin gaafachaa hin jiranii. Isin immoo kan isinirraa eegamu sabiskiraayibii gochuu akkasumas gaafa argitan immoo maatiiwwan baay'ee bukkee akka isaan ga'ani gochuudha. Guddaa galatooma. Anillee miidiyaa yookaan immoo tiiktookiidhaanii ispoortii magaalaa Naqqamtee yookaan immoo ijoollee Oromiyaa keessa jiranii akka isaan Itoophiyaa keessa darbanii addunyaa irratti mul'atanii fi mucaa hojjechaa jiruudha jechuudha. Akkaawuntii koo tiiktookiidhaan kan inni hojjedhu Suwee Ispoort Zoonidha kan inni jedhu jechuudha. Isa fooloo gochuudhaani ijoolleen baay'ee akka isaan mul'atanii gochuudha hin dandeessu jechuudha. So guddaa tokkoon isin jaalladha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ayyaana gaarii.